Des belunya maakiidhaaf ibsishaan akka haaraatti wal fuudhaniiru jechuun wal namni dur jirti silkii wal bira dhiifatee deema. Wallahi billahi wardaanoolee godheetiin jiraatu. nama kararra deemeetiin nama qaqqabee nama na godhee fi nan godhi. viidiyoo wardaa qullaa ba'e jechuudhaan ajandaan akka haaraatti ka'ee jira. Isuma dhugumaatii kun wanti na dhibe jechaadha. Kaleessa bara 2017 keessa turre guyyaa har'aa immoo bara 2018 seennee jirra jechaadha. Alhamdulillah dhaamee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu. Jiruun jireenya afiyaan akkam isin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'an jira. Baga bara haaraa bara 2018 isiniin ga'e jechuudha. Isiniin jechuun barbaada madam qamamoche isin immoo sichi biyya galtanii biyya keessan keessatti hojjetattanii heerumtanii abbaa manaa gaarii jechaadha. Abbaa manaa gaarii heerumtanii ilmoo deessanii kan jiraattan rabbi isin godhu. Aamin jedha. እንኳን ለ2018 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ግን ደግሞ አሰረቲ ማይኒ ቤክቶ ኑዱዱቤት ተፍኔ ፈረንጂን በረኩመ ለማፍ ዲግደሚ ጃአሴኖፊ ኑአሲ በረኩመ ለማኩ ለሰደከ ከናፊነቲ ፈካተኒ ኑ ሶሬሰ ብይኬኛ አመሌ ሶሬሰ ታአቲ ብይኬኛ አልহামዱሊላህ ሶሬሰ ታአዴ ማዝርቲ አባይስ ኑ በሄራ ሲቺ ብይ ብራስ ዱፌ ወጀቹ መሌ ጋርሳነ ዴም ጆሌን ከኛ ብየ ኦርማ ዴምቴ ሆጀቹን ሀፋጅራ ኢነርጊቱ ሲኒጋሌ ኢነርጊቱ እንጂጂራምና ወሪባተኒ እንዴቢቱ ኢንሻአላህ እንዴቢቱ አከሲ ኤጋ ወሬን መገር ቻናል ሊካና ታራዋ ዱፍተን ሰብስክራይብ ጎዳ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ጎዳ ነመስቴ ባቡጂ አን እንዲያ ሰውን ቀባን አከሲን ሰብስክራይብ ጎታ እንዲያ ሰውን ቀባ dapat subscribe goda malifu hindis nana subsisinati oromo makenya afanu dammate afanu oromo tini singafata jira subscribe tuka video kanalle hundi kesanu like tuka warrim subscribe like ngoni garki kesan nagami tiyokani ga rabbi sina fayisu jennedu brother bina male ra video ተቀየርሽ አንቺም ተቀየርሽ በጣም ያሳዝናል አንቺ እንደሆንሽ አንቺ እንደዚህ ከሆንሽ ማን ሰው ይታመናል ያሳዝናል አንቺ እንደዚህ ከሆንሽ የቱ ይታመናል አቤት ዘንድሮ ወይኔ አንተ እንብላ ሳልለ አናኛ ዱሃ ደረው ኩኖ አካሲት ጀልቀበም ሲኒ ገለዱ እንብላ ሞቷል ሲባል ሰማችም እንዴ እየበላች ነው ወተት ምን ማለጃት እሺ ጨርሳለች አዎ ጨርሳለች ይሄው እየጠራረኩላት ነው እሺ በቃ ጨርሳለች ጉዲ ዱጋዳ ኩንማ ዱበርቶታ አረብሲሱ ዱበርቶታ ወረ ijoolleen tokko illee akkanatti himtanitti ko mana madaamii keessa tal tokko shawwarne nyaanna jedha turan isinii galee hundaa miti laa mana madaamii keessatti gizee beelaan jedhannee firiijii keessa waan goona jedhan ijoolleen tokko natti himaniiru jechaadha. Bareedduudha garuu immoo akkas gara jabina haatii akkas gizee ilmootti garaa jabaattu jechuun erguma durbataati haadha jedhee tawwaame haati geroo ilmootti akkas garaa jabaattu gaarii miti kun waan hin taane isinii galee waan hin taane maakiidhaaf ibsishaan
Yeroo lammataaf jechuun inni gaafa duraanii kaa ture miti amma immoo akkasitti wal surprise godhaniiru laala. ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ ቃል እገባለሁ ላለይሽ አካል ላረገሽ የታሪኬ ሐምድ አቀርባለሁ ተንበርክኬ حياتي እንኳን ደህና መጣሽ ዓለሜ የኔው isa kan maakii fi psihaadii isaati jechaadha. Nu yoom hayaatii jala gadhiifna. Nan gubadhee dhiisaa nan gubadhee naan beektan isin maaliifuu itti deebina. Akkasitti kaa wal surprise godhanii jiru. Wal fuudhanii jiru. Maasha Allah mabruuk baga gammaddan isin jechuun barbaada. Mabruuk isinii galee tokko immoo mana keessatti kun akkasitti wal በጣም ርቦኛል ባለ ተነሽና እራት ስለለ እኔ ስለደከመኝ ዛሬ አንተ ስራ አሃ እንዴት እኔ እሰራለሁ አንቺ ያሰራ እንዴ ምን ችግር አለው ስለደከመኝ እኮ እሺ በቃ እሰራለሁ በቃ ችግር የለውም እሰራለሁ አረ ችግር የለም እሰራለሁ አለ እኔ እሰራለሁ አሃ እኔ ነኝ እኮ መጀመሪያ እሰራለሁ አልኩ እኮ በቃ በኋላ አይደል እኔ እሰራለሁ ችግር የለም አይ ተይ እኔ እሰራለሁ አይ እኔ እሰራለሁ አልኩኝ እኔ እሰራለሁ ለምን ቁጭ ብለን ትሰራለህ በቃ እኔ እሰራለሁ መጀመሪያ እሰራለሁ አልሰራም ደክሞኛል አላልሽ አይ በቃ አንተ ከምትሰራ እኔ እሰራለሁ ችግር የለም አረ እኔ እሰራለሁ አረ እኔ እሰራለሁ አይ እኔ እሰራለሁ asirratti ni sarallo ni sar maalifan fuudhe yoo sin antiin sarraani dachabbaan siya sarrawu ani sarallo ni jedhanii asirratti fidaniif jechaadha yaa'u tiktokii dhumaaf jechuun nu qannaasisuudha beektuu nu inaafsisuudhaaf jennee bira darbina haa ta'u namni dur jirti silkii wal bira dhiifatee deema an viidiyoo kiyyaa nagadhiisanii nagadeeffadhu firoon namaa akkasan akkasin naa yaade eegnarra Sarraatanyaan si godhaa mucaan Ameerikaa jira. Qarshii kuma jaarraa erge mucaan isa kanarraa amma kuma jaa. Nama maallaqa mucaan irratti ergellee oliin fida. Firoorraa qarshii kuma jaa erge. Amma ogaa kanatti ashoofu jiru. Ogguu duraatu ashoofu jira. Yoo ashoofaan kun hin ta'inii fi ogaa duraa san dawwaltee dhaabii warda maanaan hin jedhe. Asuma deemteetuma bar viidiyoo sanillee nu erge gadhiisne ammallee ijoollee teetiifi maarrirraa hoo waraat. Injira isaat narraa gaafatee bar boo kilaasii takka kan hin binne. Takkaa footoo viidiyoo nama ergeen beekan. Dhaggeeffadhu. Firoon immoo jaartiin isaa himtee midhugaa himtees baate dubbattee an akka isitti dhiira maallaqaan hin bitadheen beeku. Firoo jechuun dhalaa lamarraa taa'ee nyaachaa ture. Suudii gaafa jirus intalarraa nyaachaa ture. Intalti dadhabdeet oo ati dhiiraa deem dalagadhu jettee firraa dhiistee kana biyyaa ramaa kuttee dhaggeeffadhu. Tun immoo ta'a Ameerikaan jireettu. Akka taatu dhabdee jaarsaa fi isii waltumanitti jaarsiin irra dhiira jala jantaagee qabee isii tume hidhaa isii naqee taakkaji. Qisiisa jalaa baatee firoo kana gaggabaan qabattee anaa miti taati ilaala waan akkasii ergituuf baalagdikki. Baalagiin isilee biizinasa. Qophillaa ani ilaali firoo hoggaa dalee duutoo sana inaarre micoonna dawwalteetuman siin jee ani Sabriinaa giseen harkee hundan boo'ee wallaahi jaalibsaa maali ni beektaa? Ana kamittiin wajji naannee wajji dhuunee viidiyoo qiyyamee gadhiisanii galee namni dur jirti silkii wal bira dhiifatee deema. An viidiyoo qiyyaa gadhiisanii dhaggeeffadhu. Firoon namaa akkasan akkasin naa yaade eegnarra Imboohi miidiyaa gubbarratti. Waan wardaa kanaan dura ka'ee miidiyaa kanarratti akka tokko Sabriinaa wajjin jechaadha. Akka tokko
miidiyaa godhaa ture. Hammas immoo waa'ee wardaa akka tokko akka haaraatti immoo ka'ee waan tokko jedhamaa jira. Wamarraa ka'e hin beeku garuu viidiyoon kun viidiyoon ni gadhiifamaa jiru. Viidiyoon ni hamma dhaggeeffannee kaane kun isa duraaniiti. Tureera. Viidiyoo tureedha. Garuu immoo akka haaraatti wardaan akkas wardaadhaan Wallahi billahi wardaan olee godheetiin jiraatu. Nama kararra deemeetiin nama qaqqabee nama na godhee fi nan godhin. Baal kun sila maa akkanatti waa akka abbadda. Ante maa akkana waa akka abbadda. Baqqaa waa hunda dee na wardaan olee godhuun birqiidha. Si qofa wallahi lazima nusuma wallahi godhee jira. Godhuumi akka ajaa'ibaa kana godhe sanu. Ati waa hundaan akka abbadin baqqaa waa hundaan qofatu godha ana hundatu beeka. Namoonni maaliif gootanii mucaayotana maa gootan keessattuu ani amma ijoollee sikkoo mandooti ijoollee sikkoo mandoo taate maaliif wardaa mucattii Harargee goote jettan maaliif akka godhe isin himu waan ajaa'ibaati bar mucattiin tun bataam namatti tolti bakka wanni isii hundi namatti tola dhugaa isin hima amma maal irratti godhe beetani ani gaafa amma lola hudduu ka ummanni kenna ijoolleen sikkoo mandootii fi ijoolleen Harargee Suudii keessatti gaafa lola hudduu san nama hunda keessa mucattii tana qofatu gadi ba'ee wanni akkanaa kun sirrii miti ijoollee teena gara warra Harargee keessa hedduun isaanii walitti haacabsinu jetteeti lola godhaa turte beetani isiin tun ammoo wardaan olee tun gabbaate hin tayu nu walloluun hin ta'u nurraan bareedu hangaasan godhe bakka natti tolte. Akkuma argitan akka qoosaatti qabatanii garuu hin bareedu wanta akkasii hin bareedu wardaadhuma tofitti waan akkasii kaafte jechaadha. Ati waan akkasii dhiistanii gaariidha baga fooloo gootanii ajaa'iba boo. Obboleeyyan kiyya jaalallee dhugaanan jaaladhu tana kan takka jira mee irra dawwalee waan isin naan jettu waliin haa dhageeffannu. Hello Kashti, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nurayo. Ma nan bene siyan. Mara kadana da dawalta qoysatin sikki sababa kan ke jijjira ta daga fi badan ma sikki ke sargate mara kadana da dawalta qoy. Si Kashti ba Allah ma kan ita sai aka si jala dun be ita mali fakas na nyetta. An si jala dure baka nama bra jala dana disi sin jeda mi baka ma lan ni bra na di te odi kama jalal. Jechuun akkan si jala dun be ita ka gaba ile rin turin be ita mal gota kan naganta ba Allah si jala dawlu biye. Lakin an jalatini. Maali fisi. Maali nan nama jaladun qaba waan ta'eef na jalatin. Inna ana dhiifte Masuudin jalatte chuudha nagante. Masuudin na bar nama siin qixxaatu miti hiyyeessa Masuudin dalagataa bar. Anaan hiyyeessatti moo? Hiyyeessa. Maal qabda maalirraa si jaaladha? Adaayyummaatiyaaf na jibbite? Masuud nama dalagatu mee amma jaalala dhiisiti waree jaalalatti sana dhiisi dalagadhi dura dalagat dursa. Naan ammallee si jaaladha ayyee haa ta'u tan sirrima si jaaladha ammallee haa ta'u ayyee. Nan jaalatin banna jaalalatan da qibee kaala qilattiin beenadhi banna. Akkas naan jette jechuudha? Siin jedheema waan siin jedhanii kun waan sirraa malu hiyyeessa. Anis guyyaa tokko dalagadhee keessan baay'ee haa ta'uti. Gaafumati keessaa baaddu sanuu silaal. Ayyee ishee. Alatti dawwaliin mee biizii na goote namni hojii hin qabne duraan hokkanuma barandaachaa taa'e qamaa'u malee hojii biraan qabdu atiin. Ayyee ishee bakka rakkoon qabu jedhi gaashii nagarra naa turi si jaaladhaan. Nan jaalatin jaalatan taqilattiin daradhu. Wanti asirratti dhaga'uu qabdan jecha dhiirri maallaqa malee shamarran jaalattan dhiisaa bakka isin naawwaa ta'u isin galee akkasii hin dabbara garuu akkasitti arrabsite mucaa akkasitti arrabsite guyyaa tokko ati immoo inaaffaatti hin qabiiti guyyaa tokko jijjiiramiiti shamara hunda osoo hin taane tokko maallaqa jaallatu hedduu maallaqa jaallatu anyway egaa viidiyoon irraaf qabadheef kana fakkaata isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii jalatti daq barreessuun dagateena aga viidiyoo kabiraatee walitti deebinutti oroo shawu baay.